Akkas babar warri miidiyaa kun fideeti wal gubbaa nama qabu muddama namarraa addaan buqqisuufis ni muddama kaaga hin gaya bakka. Kaabili amala kaabili zinitti warra kewannoo jechuudha jaarsaf jaartin yoo jaalatan waliin yoo jibbanis walumaan tana baradha namu hundaaf jedhan namoota fuudhan namoota haaraa fuudhan hedduu arge hin raggattanii ni xiqqeessanii abadan tokko ol kaastanii ebaluun nama nagaate ebaluun badaadha. Jaarsa faarsanii jaartii faa jibban jaartii faa faarsanii jaartii jibban hin jiru akkasii akkasitti kuma qabaadha. Osuma jennu ready. Video ndala ini koi be ante hala fate abdul dia makawa itu video orang betul apa sotani video si orang ada ini dekat deh. Sabon Umar jala kana jira. Injiru ini jal di sini mai waraba tawari waraba du waraba. Amma i waraba kana waraba ni bar. I waraba ni makana bar mana ni mau. No jechung kama dikeri tu betul kana waraba ni bar. Oh ya nuwara, anak waraba ada teta pasal ini borang kakak miskina macam sunama diaspora miskina. Ready. Network injiru. Dubbaddu bayawa dubbad daerah man dubbat. Oi mal tu, anu mal dubbat daga dubbatani fitani ti. Beka yo nama dura fita. Damsi rumah kajadum. Hati fate ku yo la fera jirachu batte la fajirati hanle lamma fasalati. Foto ni kan jetta ati abbas injette jirti. Ani bayan dengan dengan jaartin tadi akkasitti fikri jallastet injettu ruga anu jubetta qalbii keessa silale. Akkasi fikri jallas on kan keessuni waan gaarii akkam jaartin de masaanuu ni feeti. Jaartin masaanuu ni feeti osoon ta'in osuma isiin injanne yoo fidenis fideni. Amma yoo la fera jiraachuu baattee lafa jiraatte taate amma ni si dhiisaan jiru gaayiti. Maal jettamee amma abbaan hin jedha. Silaa dubartii abbaa dur ta'anii gaafatan reedii reef abbaa kiyya waan jetteef si saalfadhe. Reedu maan saalfadhe iyyuu. Reedii abbaa kiyya keessallee wanni inni keessa hin jirre inumaan taatu. Gabbara harka wayyeeffadhu ergi biyyattillee biyya parsantii 75 ergi parsantii 25 immoo as ergi kaayiroo. Waa'ee gabbaraa hin sodaatin baaba. Nuti waanuma jarri miidiyaa kuwwachuu kanayyuu natsaa osoo hin ta'in gabbarree fuune. Gaafa aniifati akka tasaa wal hinnee jenne way arsiifan argee wal fitti isaan shakkaa. Walai jesan yadi kanallee beekuun dirqama gaayiste. Gatii ati na hiitteef gatii ati. Lakkii firummoo makanaa gajjabeessuudhaaf obbolummaa makanaa gaccimsuudhaaf anaaf itti wal fuudhuu qabnayyuu jarma kanaa adda dhorkuudhaaf. No akka tasaa taanee wallollee yoo adda baane way lubbuun namaa dabarti jedhee sodaadha beektu. Ani baza way kaawwan itti wal dhufneeyye wallolle jee dafee sin kuchiisu beeka akkasitti. Kana beeka wareegama guddaatu booda jira waan beekuuf. No bar harargee tanatu iyyuu gaafa si jaalattus akkana si jaaladhaa ijala yennaan si jalaa dhoofte beeke. Guys, nama caamaan jira miti nama Kongo guddaa gubbaa kufe taatee Kongo guddaa gubbaa kufe. Kanaaf bayaan kiyya ani fakkeenyaaf baazawwee ijoolluma arsii faana guddadhee hiriyoonni kiyyalleen isaanuma waan akkasiillee qabu jedhi. Naafani achi mastaawati. Okay. Waan akkasiillee qabu jedhi. Ayyee. Osoo wanni feete dhuftee nama dafee si gallakkisuu miti. Qaatuma si kajeelaa waani. Samu welcome. Kala si rakkoon qabu akka arsiitii waliin bullatanaan amma arsiitii iyyatana balleessee gurra duuchee kanuma waliin jiraatti. Waalaikumsalam. Atuma rabbi sodaadhu heeru mi galaagalame namni marti maaliyaa kanarratti waa'ee makan keessi fuudhaa si daramneeffadhaa. Ati kana mara dhiistee uummata kitti heerumtee galaaгаlamte maal rakkoo qabu. Maaltu si galcheefi ittiin. Rakkanni si waliin. Ana amma yaada qaba reedii isin dhaggeeffataa ture waa'ee. Obboleessi maal jetta obboleessi koo maal jetta reedii. Oy waa'ee kan keetti deebinaa. Jarjaranii heerumuun gaarii miti jarjaraan heerumuun jarjaraan nama hiisu. Obboleessi kiyyaa daa'imaa ganaa isaan nesh naan jedhaa jira. Daa'imallee dhugaa dubbatu baati baata akka dhiidhee isa dhufa guyyaa sadii ofirra qabani. Certificate sih orang ada sini. Hospital $2 itu dalam tahun jadi.
Gidee sanii jiru. Sagalee Kana ga'ee maffaa nama rakka wajjibaka. Dodo Ramis. Maal taatee girreeffata ganamaan jaarsatti. Hospital Dodo Ramis dhalatte. Arsichi ragataa farsii akkasitti kopha. seensine saree. Bayani Rabbii ragataa eegalte. Waan jedhanii argitu barjala kana haadha faatee rabbise haa qabu kaameraan harka qabde naan jettee bar. Ati baatee dhugaa rabbi umrii adeerattu. Waan hamarraa nama eega. Bargamni gaarii waan gaariirraa waan gaarii nama hawwa. Haadha baatee galatoomi. Dhugaa dubbattu o'ee aaree dhufe na tasgabbeessitee amma gaafa taa'ee ilaaluutu baate. Wallahi billahi waan badaa keessatti abadan sin deeggaru wallahi. Namni gaarii irratti yoo deeggaretti ilaalu. Kiiloon kan kee gatii tan akka namni si bu'u hin barbaadu wallahi. Baay'ee haasaa turtanillee baay'ee isin dhageeffataa turellee. Reeti giddumaanuu waan isin jechuu barbaadu haadha faateellee atillee Bayan. amma na obsi ramme ogguut akka bichaa na obsi amma waa isin hin jedhu ala kulli haali obboleessa kiyya anaatu itti balleessee dhiifama guddaa onneerraa kakkee gaafachuu barbaada itti biciyyoon atilleen amma waan biraa osoo naasuu hin echumaan dhiifamu nu goote jechuudha. Isiin afaan siitiin dhuftee isin haa gaafattu. Ara dubbachuu Atillee haadha faateellee. araara jaraa barbaadna waan ta'eef haati faatee Yaa, kanuma godha. onnuu fi diimucattiin hundi araara jaraatti maaf ta'arra. Waan gaarii goote bayaan asuma keessa jirti iyyuu. Bira jirtu. Ilaachi teesseetti ilaal. Yaa. Wanti as silaa dubbachuu barbaadullee kana egaa araarri bu'e dhiifama wal Asii gaafatan. jechuun asiisiitii gara afootitti dubbatan yookaan silkiitti kennu. Kunoo na bira jirti amma fuudhee dhufe isu kanumaa jee mana dhaqee fideeyyuu. Bareeddu baga nagayaan dhufte gara dirree bultii ijaarrachuu singilummaa keessaa qabu. Isinillee baga nagaan nu simattan. Baga nagaan dhufte obboleetti tiyya. Dhiifama illee narraa godhi. Walillee taanu yeroo baay'ee si bilookallee bilookii jalaa si baasallee si bilookallee bilookii jalaa si baasallee. Ana garuu amma nama akka ija tiyyaatti jaalladha. Wallahi nama ree jechuun nama akka ija reedii ilaaluun agattii tana dabarsee muyee ilaaluun ija reedii ilaalutti agattii tana akka quba kiyyaa kana wal dabarsee ilaalu muyee jechuudha. Muyee jechuun dachiidha. Muyee jechuun nama gaarii nama yoo itti siqatte akka haadha akka abbaati sii galee baga heerumte laal baga heerumte akka barbaaddetti heerumte jireenya kan kee akka keessattuu jechoonni amma siin jedhan wantoonni amma siin jedhan kun jireenya kan kee keessatti sibiila si godhuu qaba. Sibiila ta'aa deemuu qabda. Sii galee sibiila ta'aa jechuun baga heerumte baga jiraatte. Sibiila taatee jajjabaattee mudhii hidhatte gasti namaa kaan irrallee tultee hin deebisee. Jaartii namaati bultii keessa geetteerta abbaa manaa keellee kabaji warra itti hidhattellee keessa keessaa baatellee kabaji. Gasti namaa kaan irra deemtee kilmaa takka nama tokkoof. Guyyaa sadi caala sirraa naasayan meet irraa cadhisi guyyaa sadi caala yoo sirraa haasayan haati faatee sun kijibduudha naan jette guyyaa sadi caala yoo sirraa haasayan guyyaa sadi caala ajandaa sin godhatan wantoota hadhaa sagalee ol fudhattee lallabdee jettu kana aartee miira keessa galtee dubbattu kana ammoo waggaa hadhaa aabdeeti ta'ee dhufa gaafati nama guddaa taatee ilmoo argattee lafa geette osoo jechuu baadhee jetta garuu wanni ati isheen of tosan qofa osoo jechuu baadhee gizee san jechoota kana osoo dubbachuu baadhee jetta sii galee kanaaf ati nama sittanillee nama namarratti hidhan laal nama muka aanutti hidhan nama namarratti hidhan reedii yoo si balleesse aslitti madhu asli yoo si balleesse reeditti madhu obboleeyyan keeti hadha osoo namni daangaa sitti darbe wallahi sitti hin jaalannu ani ilmaan tun osoo namni sitti bu'e wallahi sitti hin jaaladhu du'een bada malee jechuudha si galee reedii jechuun namatu understand san goone malee nu warra waliin nyaate warra itti dhiqatutu beeka fakkeessuuf fakkaachuun beeku reedii. Fakkeessuu fi fakkaachuullee nama beeku miti reedii. Jireenya isaa jechuudha kan amma ajandaa godhatanii isaa lallaban kan jaartii isaa santa fuudhanii fidanii miidiyaa kanarratti fooloo ittiin laakkayataa turan tana hadda isumatu jiraachisaa malee namni jala korataa hin jiru. Hira manaa irraa qabee ilmoo isaa irraa qabee haa xiqqaatu haa guddatu. Wallabee addaan bayan isiinis kabajitee jiraataa takkaa jaartiin reediidha addaan bayan miidiyaa itti lallabdee dhufte itti lallabne bar. Isii dubbataartu reediin gastii yoo seene haati firooni cadhifti. Isii dubbataartu yoo inni gastii isii seene haati firoo wallahi kilmaa takka na fuursitu xum jette jedhe. Abbaa firoo osoo jettu addaan bayanii jechuudha kabajaadhaan. Rabbitu walitti fide rabbitu addaan baase addaan bayan kabajaan jiraataa jiranii jechuudha. Isinillee jireenya isii jiraataa jirti innillee jireenya isaa jiraataa jira jechuudha. Hoolonni garuu numa iyyiti warri hudduu namaatiif iyyuu haddallee barullee numa iyyi.
Sigale boru gaafa inni gasi dhiisallee akkasuma iyyanii beeki maa gadhiiseedhaaf. Adda maa fuudhee iyyanii boru maa gadhiiseedhaaf iyyan. Gastii namaa baatee deebiin deebisini akka jaartii namaatitti jiraadhu akka bultii tanteetitti qabadhuuti adabadhuu jiraadhu namaa walitti hin bu'ini namaa walitti hin lallabini namaa waan jedhini warra siin jedha iskira wal godhi biratan sheersi godhanimi warra sheersi godhe biloog godhe ana wanni naan hin jenne jiru miidiyaa kanarratti dhaleerallee hateerallee zinaallee dalageerallee sigale ilmoo zinaallee baasee of keessaa baaseerallee wanni naan hin jenne jiru an kana booda garuu yoo kanaan jedhan jiraate kama kaleessaa sani malee kan haaromni dhufu hin jiru girgiddaadha nama kana booda sigale girgiddaadha kana booda wanni naan hin jedhamne wanni narratti hin godhamne hin jiru aatis akkas ta'uu qabda ka kana dura wanni caalu jira ka kana dura siin jedha wanni caalu hin jiru barka amma booda siin jedhan hatta ijaarsa nama baga hatte isiin nan beekan muree yoomirraa akka mucayyoo saniin adda bayan akkamitti akka adda bayan nana waliin haasaya obboleessa kooti jechuudhaatis ni beekta sirritti igale waliin haasaya nama akkamii akka ta'e nan beeka waggaa 4 kun gaafa koheeti jiru beekaan kanaafuyyuu obboleessa keetiin dhiifama jedhiini wal kabajaa dhiifama jechuun guddina malee salphinnaa miti tatarte dubbii duubatti hin deebisinaati walii fixadhaa isiniin jedha dhiifama dubbii dheeresse. Okay, bakka waan biraa dubbachuu barbaadu ani dhiifamachuu barbaadu. Obboleessa kiyyaati obboleessa kiyyaa ka guddaati si kabaju malee yaa namni nama dogongorsiisaa beektaa itti muddii akkas godhi baga gootee goobazii ta'een ogguu jedhanii haamilee nama waranii waan biraallee akka gootuuf si dhidhiibanii ati obboleessa kiyyaa yaani gabbahee si arrabsuun malee ani mucaan dubartii takka obboleessa kiyyaa duubatti ilaaluu malee garuu namni ni dogongora kompiitarri ni dogongora miti. Inna obboleessa kiyyaa qaalii dhiifama kanaan booda maqaa kennu si kabajaa bakka argetti dhiifama guddaa naa godhi isin jechuu barbaadeeti. Okay, rakkoon qabu galatoomi dhiifamni guddaadha akkuma ati jette anillee takka hawaasitti balleessee hin beeku wanni gaafii nattee wayii waan balleessite ka jedhu wanni mallaayii kana malee hubadii wayii waa ittiin natti balleessite yookaan itti balleesse ka jedhu ture dhiifamni gaariidha. Anillee rabbi kiyya jecha si dhiise daangaa walitti hin qabnu garuu walitti hin qabnu garuu ana bichaa miti jaartitii wajjin nu arrabsaa turte isi wajjillee nagaa akka buustuun barbaada maaliif jennaan karaa ta'eenillee ta'e akkuma ati jette itti muddiin kunillee namatti muddawee ta'a miidiyaa kanarratti fammasuu waan jedhamullee waan baay'eetu jira inni wayis anillee isillee akkanatti fakkaatutti waan takka walitti hin qabnu turre walillee tuyinee hin beeknu ajandaa miidiyaa ta'ee fudhadhaa. Anallee akkuma dhiifama jette jaartitti illee hin jirti hin dhageessi afootuu walii jedha jechuun barbaadetti isillee afootuu siinaa jettu namni tokko yoo araarame hundatti araarame yoo araaramin agulii ta'e jamaaf jedhe siigalee dhugaa dubbatu baay'ee sitti aaraa ture duraanii amma immoo baguma jaarsa argatte hin gammadee dhugaa si himuufani bakka hojjattii sun irraa gabii buuti. Asirratti baheetiin yaani namnummaa haamilee na waree baga hatta WhatsApp irraan fajjira godhi ammallee arrabsiisa galee akkas godhi hogguu namni naan jedhee haamilee na horu kanaan durallee hogguu san namni haamilee hogguu na horu dhufee arrabsa ammallee namni koomentii jala dhufee goobazitee namaallee dho ammallee itti deebi'an. Malee ani hamtuu addatti nooki sharri biraa garaasiin qabu abaddan sharri biraa garaasiin qabu ofii akkasitti qabne namnu bira taree namni wanti abaddan homaan jiran. Alhamdulillah waan rakkoo jiraachuu dhabuudha akkuma jette mooraalii fi haamilee chuu jechuudha eegata rakkoon qabu jaartiin tiyyellee kulona bira jirti walitti hin balleessine. Isin gara isiitiin si dhiiste irti warra miidiyaa isin tokkinnaa jette dhugaa dubbatuudhaaf na dhoorgaa turte fiyyuu gisee lakki fachumeen uummanni akka badan na fudhatennaan intala dubartiiti. Sanuu mootu waa'ee arrabaa kana hin beeyta nuu gaafa nu arrabsan namni baay'ee tokko nu jeeqaa ture bultii addisiise inte kanaaf jeequuf akkas godhani atillee waan itti kakaasitesan baay'isee anaafsi waa'ee itti wal arrabsinee waa'ee bultii keessatti miti bultii keessii gammadaa namni bultii keessa seenee akka jeeqamu hin barbaadu sii galee kanaaf nama akkas naan jechaa ture jechuudha jaartiin tiyya dhugaa dubbatuuf irra kaa'uun gaarii miti wallahi hin tuqinii mucattii intala dubartiiti amma heerumtee amma gaafa waan bira fakkaata yumaa gaafa kennaa sana akkam taa'ee naan jette silkii hunda irraa fuudhutti turte dhugaa siimaa wallahi wabillahi kanaaf akkasii aamotu jedhee fidiini ofii walii goona ofii naagotu garaa isii irraa aniif isiin yaani daangaa walitti hin qotannu mucaa shamaraati wanni wal nu geessu hin jiru yaani ofii walii gochuu hin dandeenya.
Ani sille sharri hin qabu wallahi miidiyaa girgirri kana malee sharri adda sharri biraa garaan qabuan. Eessatti sharri qaban isiinis anaa fi obboleettiidha ati firoos na obboleettiidha ati firoo yookiin tala daadaati yookiin immoo tala abbaa kiyyaati miti hunduu obboleeyyanuma akiraati malee dhimma biraa hin qabu. Ani yaadumaan bahee haasaa namni amilina wareenaan malee an sharri biraa garaan qabu. Ani sharri addatti isiidha akka jibbaatti yookiin dhiibbaa biraatti ilaalu tokko hin qabu. Waan nan isaa Sidu afon ala si jettetti bareeddu sanyii Asumanu waan dubbadhu reedii qofaa miti haadha faaxeetiin illee wal tuttuqaa turani haadha faaxeellee kisiin dhiifama gaafattuu barbaadaa jechuudha. Gara wali fayyaa waan dubbachuu barbaadu ni lafa kasaartaati. jalee tartiiban deemnee dibar galgala jaartii miti yoo jibulawa haadha faaxee bira يعني أنا كان أندور اللي جدني جراس لموازيني ولي دولني هذا فاتتي ولي أوفي نقوسي يعني في سي ولا بقى نسين جدرامي والله هكاس جدني جرا كان أندور أيو أنجتشولا ولي أوفي ليش أتنقوسي في نيجنان إني لا هو إنشاد سمالة أني سيلام تون كابوف وما تكن دين جال دارو والله نمني برا كدربيتو كونفدو يوان نمني برا أسو جوزا برا رادفاني سي عرب سني nisu nama saniti nisu isi no so akasi tollaban gafa sin gemi qabatu gemi si beesisa fi ture akka or ma fi dabarse la do abadan jechur ayaduma naman na dogongors namni wan san godi namni wan sa hamiloti na wore na tolatti debi awama saniti segale na da fadati ya bari ani fada ko ya jarti ya lage fada wano fi bareddu undi keessaniyyu assalamu alaykum akam jirtu bareedu abshir ya kan bulti hara qabate waan namni keenya godhatu ni beeka waan nu mudate si mudate soke rakkomiti ndarba wanti ndarbine jira tijala callisi ndara biramo ani fati waliyum beenu waliyu arginen beeknu gasti irratti walin haasofnen beeknu kara tokko nani fati wal arginen beeknu afona lilla baqa misan destari da ready itti dirqama ana tutte soke njeda afona lilla gamiya bulti gari si fata afona lilla sinjede rabittiya ya akasi bareeddu tiya ani an difamni kiya biloki ma nama difam beetur anama bilok godana ragale ba bilok godo hoyo hite ma biloki ralle nahi ki kanan boda sitti le wanan jede guys am bilok nan shetan ki na ragale an adi am fikranya ma kiyanu yo agma feda yuna ragate ani sa bilok gode osoni nan bilokin bilok nan an allake na ragale yechula kana fi bareeddu tiya tijara biati muazin waliti dabalamu tanke neddu na kamma neddu jechula nama dhaabbattee inshallah bultii waliin ijaaratu nama walin taatu